waaqayyoodha. Qulqullichi Mikaa'el seefisaa lukkifateet ergamaa kanarra harka isaa achumatti qurutti irraa godhe jechuudha. Akkuma dubartoonni shunkurtii muran harki isaa lama irratti rarra'ee jechuudha. Algaa kanarratti rarra'ee jechuudha. Egaa har'as of eeguu qabaatu. Jecha hamaa haa'in baroo maaram irratti warri dubbatan. Akkuma tawfaanii harki isaa murame warri sun illee dheekkamsa waaqayyootiin muramuu danda'u. Akkuma tawfaanii harki isaa irratti rarra'ee isaan illee jireenya isaaniitti rarra'anii hafu jechuudha. Kanarraa waaqayyo gooftaan hunduma keenyaan haa eegu. Kanaaf warri haala dubaroo maaramii kabajan hin kabajamu. Warri immoo haadha keenya durboo maaramii salphisan hin salphatu. Kanaaf tawfaaniyaan haadha dubaroo maaramii qabee saanduqa sana qabee saaxinii sana qabee reenfa ishee nan gubaa ottoo jedhee yaadu inni achumatti harki isaa lamaan hin gubatti. Achumatti rarraatee hafte inni illee sagalee isaa ol kaasee hin iyye hin boo'e. Sanaa booddee immoo haadha dubaroo maaramiin haadha namaa gadditu waan taateef baduu ilma namaa haadha hin jaallanne waan taateef yoo gara isheetti dhiyaatanii bu'an namaa gadditi waan taateef namaa naati waan taateef qulqullicha Phexrosin akka jettiin yaa Phexros namni kun gara kootti bu'aa jira kanaaf dafiitii ariifannaadhaan ta'iti harka isaa lamaan kana harka isaa irratti deebisiitii walitti qabi annan deebisaaf jettiin. Sanarraa booddee Phexros illee harka tawfaaniyaa kana karaa haadha dubaroo maaramiitiin akka inni deebi'uuf ni taasise jechuudha. Egaa haala kanaan gaafa harki isaa irraa muramu ergamaan waaqayyoo immoo reenfa haadha keenya sana qabee qulqulluu Yohaannis faana gara jannataatti ol baasee sanarraa booddee muka jireenyaa yookaan immoo isa hiwoot muka jedha ergamaan waaqayyoodha Yohaannis faana achi jala hin kaa'e jechuudha. Seenaa isaa gaggabaabsaa deemnu jannata keessatti mukana jala gaafa kaa'u dubaroon maaramiin jidduu duuka buutatti fudhatamu qofa arga malee duuka boonni gara makka isheen adeemte bakka makka isheen jirtu hin beekan. Kan immoo kan beeku inni qofadha abbaa keenya Yohaannis Wangeelaawii Yohaannis duuka bu'aa qofatu beeka jechuudha. Jaallee gooftaa kan jedhamu waldana godgado yookaan ilma qaqawwee kan jedhamu nabaabe malakoot kan jedhamu yookaan immoo dubbataa icciitii waaqummaa kan jedhamu Yohaannis qofatu beeka malee namni biraa duuka boonni biraa ciisan hin beekan. Guyyaa biraa xiqqoo isheetu turanii Yohaannis illee gara isaaniitti gaafa dhufee isaanii dubbisu mee waa'een haadha keenyadha maalirra ga'e gaafa ittiin jedhu Yohaannis bar ergamaan waaqayyo anaa fi foon haadha koo fuudhee jannata keessa nu geesse muka jireenyaa irra nu kaa'eera kanaaf durboon maaramiin achi jirti isaaniin jedhe. Egaa maarree duuka boonni illee haadha keenya baroo maaramii garmalee waan jaallataniif garmalee waan kabajaniif icciitii kana maayidhaaf Yohaannis qofti argan utoo maaliif hin agarre jedhanii subaayee qabatan. Subaayeen kan isaan qabatan hagayya bultii tokkoo kaasanii hamma hagayya bultii 14. Akka barsiisa mana kiristaanaa keenyatti subaayee jechuun 7 jechuudha. Subaayeen tokko guyyaa meeqadha? Guyyaa 7. Subaayeen lama guyyaa 14 jechuudha. Egaa kanarraa kan kaane keessumattuu tibba sooma filchataa keessa abbootiin keenya monoksoonni haadholiin keenya monoksoonni obboleewwan keenya tokko mana amantaatti maal ta'u subaayee gadu jechuudha. Sirni kun kanarraa kan dhufedha. Kanaaf dubaroo maaramii haadha kanaan agarree awwaaluu qaban duuka boonni gooftaadhaa subaayee galan gaafa isaa subaayee galan gaafa bultii 14dha. Waaqayyo gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos jidduu isaaniitti haadha keenya dubaroo maaramii bifa reeffa uffaatiin gara isaaniitti fidee isaan illee kadhannaan isaanii fuuldura waaqayyoo gahee waaqayyo kadhata isaanii fudhatee dubaroo maaramii gammachuudhaan dubaroo maaramii ni awwaalan jechuudha. Ammallee gaafa isaan awwaalan kanaa biyya kutaa lallaba biyya Hindiiti kan ture abbaan keenya qulqullichi Toomaas duuka bu'aan qilleensarra taa'ee gaafa gara duuka bu'aatti gaafa inni samiirra taa'ee dubaroo maaramiidhaan wal argan. Sanarraa booddee wal dubbisan yaa haadha koo garam deemtaree ittiin jedhe jechuudha Toomaas kunooti bar duuka bu'oonni waa'ee kootiif subaayee galanii anaan na arganii na awwaalanii amma immoo kan du'aa ka'ee tanan ol gara samiitti ol bahaa jira jettiin haati keenya. Yoo kana Toomaas illee baay'ee gaddee maaloo yaa haadha koo an akkamittan si arguu dadhabe jedhee gaafa inni gaddu lakki yaa Toomaas ati hundaa icciitii addaa agarteerta ol ba'iinsa koo kana si malee namni biraa kan argin jiru kanaan mallattoo akkasii ta'uu sabanii kana sii laadheen jira sii kenneen jira jettanii Toomaasiif kenne. Toomaas illee kennaa haadha keenya dubaroo maaramii kana fudhatee qabatee gara duuka buutatti deeme. Sanarraa booddee duuka buutaa gaafachuu eegale mee waa'een haadha keenyaa maalirra ga'e jennaan
Toomaasin akka jedhaniin kunoo torban lamaaf subaayee gallee haadha kan baroo maaramii awwaallee irrannaan animmaa kana gonkumaan amanuu jechuudha. Sobee jedhanni garuu akka isheen du'a ol kaate ni beeka waanti min amanu innaan egaa duuka boonni illee baay'ee toomaasitti aaranii maalati yaa toomaas yeroo hunda shakkitaa kanaan dura gooftaan keenya du'a injifatee kee jennaan shakkiteerta har'allee immoo waa'ee haadha kan baroo maaliif shakkitanii dhaqaniiti lafaatiin baroo maaramitti awwaalamte sana saaxina sana saanuu sana gaafa bananii ilaalan dubaroon maaramii maal keessan jirtu boolla keessan jirtu boolli duwwaadha jechuudha. Sanarraa booddee toomaas icciitii dhokataa baasee akka isaaniin jedhe duraayyuu waan kana akkasin agartaniif malee durbeen maaramiin bar anni biyya hindiitti gara keessan hoggaan dhufu samiirra tol agarreerraa kunooti uffata kana naa laatteerti naa kenniteerti isaaniin jedhe. Egaa kaa uffanni kun fakkeenyaa garaa qaba. Mana kiristaanaa keenya keessa yeroo sirna qiddaasidhaa daaqonoonni fannoo irratti qaawwa lamaan baasanii uffanni isaanii qabatan suni fakkeenyaa haati keenya durboon maaramiin qulqullicha toomaasiif kenne sanaaf fakkeenya jechuudha. Huccuun fannoo irratti yeroo sirna galatu keessatti kan itti fayyadamu sun jechuudha. Kanaadha fakkeenyummaan isaa. Egaa maarree waan kana ol ba'iinsaanii dubaroo maaramii toomaas qofatu argaa nutu arguun qabaa nu re'anii duuka boon ammallee haadha keenya durboo maaramii garmalee waan jaallataniif garmalee waan ishee jaallataniif ammallee subaayee qabataniit ol ba'iinsa haadha keenya arguu qabaniit waggaa itti aanu irratti jechuudha. Bara duraa foon ishee arguudhaaf subaayee galan bara lammaffaa irratti immoo akkuma toomaas ol ba'iinsa ishee arge kana nutu arguu qabanii duuka boon iddoo tokkotti walitti qabamanii subaayee qabatan. Gaafa subaayee qabatan ammallee gaafa subaayee lammaffaa irratti waaqayyo ammallee kadhannaa isaanii dhagahe keessumattuu hagayya bultii 16 haati keenya dubaroo maaramiin gooftaa keenya waliin qulqullicha Phexros ta'anii dabalataan ammallee qulqullicha Isxifaanos fa'aa ta'anii ergamoota waaqayyootiin marfamtee dubaroo maaramiin duuka boodatti mul'ata sanarraa booddee gara ol baate ol gara samiitti ol baate mirga mucaa ishee mirga ilma ishee ni teesse jechuudha. Kanaaf maarree abbaan keenya raajaan Daawitillee maal jedhee gara boqonnaa keetiitti ka'ii atiif taabonni mana qulqullummaa jecha haadha keenya durbee maaramii kan inni dubbate kanarraa ka'eetidha. Kanaaf dubaroon maaramiin bara jireenya ishee guutuu qorumsaan waan dabarteef kanaaf yaa haadha koo si boqonnaa sii ta'uu qabaata jedhee waaqayyollee haadha dubaroo maaramii dubbisee isheen illee ol gara samiitti baateerti. Kana keessatti wanti ilaallu atiif taabonni mana qulqullummaa jechuun ni ilaalla jechuudha. Egaa taabonni bultumaa jennee gaafa ilaallee bultuu tsillaatiti. Kanaaf taabota keessa tsillaatitu ta'a. Akkuma kana akka durbeen maaramiin taabota yoo fakkeeffamtu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos immoo tsillaatiidhaan fakkeeffama. Kanaaf gadaamessa isheetu gooftaa waan baatteef kanaafuu atiif taabonni mana qulqullummaa gara boqonnaa keessatti fayyadee dubbateera. Inni biraa abbaan keenya Solomoon illee kitaaba hedduu caalu boqonnaa 2 lakkoofsa irratti akkas jedha. Yaa hiriyyee koo yaa miidhagduu koo ka'ii na bira koottu jedha ogeessi Solomoon. Kanaaf dubaroo maaramiin illee akka ol ba'uu qabaattu deemteet illee immoo mirga mucaa ishee mirga ilma ishee akka taa'uu qabaatu nutti himaa caqasa dhumaa kan ilaalu. Kitaaba mul'ata Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Isaan eebbifamoodha. Waa'ee waaqayyoof kan du'an afur qulqulluun ammas akkas jedha. Dadhabbii isaaniirraa akka boqotaniif hojiin isaanii isaan duukaa adeemaa jedha. Egaa jecha waaqayyooti warri du'an waaqayyooti warri amanan akka isaan boqotaniif hojiin isaanii isaanin duukaa adeemaa. Egaa ka hojiin haadha keenya dubaroo maaramii maadha jennee gaafa ilaalle cubbuu mucaa namaa gara waaqayyootti araara waaqayyoo immoo gara ilma namaatti fiduudha. Hojiin haadha keenyaa kanadha. Seenaa gabaabaa tokko seenaa nama dinqisiisaa tokko qofa ilaalle barumsa keenya goolabna. Hiikoo kitaaba qiddaasee maaramii irratti jechuudha gaafa ilaalle akkas jedha seenaan tokko. Nama tokko tureenuun jedha. Namni tokkoon kun otoo biyya tokko keessa jiraatu namichi kun nama baay'ee abbaa qabaatadha. Abbaa qabeenyatiidha. Baay'ee sirriitti qabeenya isaatiin nama beekamedha. Egaa beelaa nyaachisaa keessummaa simachaa kan daaree daara baasaa kan dhukkasate gaafachaa hojii gaarummaa kanaan otoo jiraatu namichi kun sooromee badhaadhaa ta'e otoo jiraatu guyyaa gaafa tokko qabeenyaan isaan kun harkaa dhumate harka qullaasaa ta'e hiyyeessa ta'e waan nyaatu dhabee namichi nama gargaaraa ture kun gargaaramuudhaaf gaafa ka'u aaree dallanee biyyan itti nama gargaare kanatti hiyyoomee hin jiraatu jedhee biyya dhiisee gaafa biyyaa baqatu seexanni karaa gubbaarra taa'ee nama kana eege yaa nama nanaatti hin jedhe
garam deemtettiin jennaan biyyan Rooma irratti hiyyoome biyyan nama nyaachisa irratti midhaan dhooggatanii kanaafanan biyyaa ba'ee nan deemaaraattiin jedhe jechuudha. Egaa namni kuni seexana hin beekne jechuudha. Bifa namaa bifa isaa jijjiirratti mul'ata. Kanarraa booddee haala kanaan gaafa itti mul'atu otoo amma dhagaa kana warqii sii godhe otoon qabeenya garaagaraa sii laadhe biyya na teessaa jennaan eeyyannan ta'a jedheen. Kanarraa booddee seexanillee hojii isaa hafuura isaa hamaa sanaan maal godhee dhagaa sana warqii godhee itti agarsiise itti mul'ise. Kunooti warqii kana sii laadheen jira. Warqii kana sii kenneetan jira. Fudhadhu abbaa qabeenyaa ta'e garuu waan tokko waadaan haa galittiin jedhe. Jalqaba irratti Sillaasee yoo naa ganti waaqa isa jedhamu kana yoo maqaa isaa naa ganti kanaaf qabeenyaan kun kan keettaa isaan jedhe. Namichi kunillee maal jedhe eeyyannan ganaa jedheen. Ergamoota yoo jennaan nan ganaa qulqulloota yoo jennaan nan ganaa isaan jedhe. Hoodha akkas taana warqii kana fudhadhu deemittiin jedhe. Warqii kana qabate ammallee gaafa xinnoo karaa isaa eegaluu seexanni hin yaadate wayyoo nan dagadhe miti. Hundaayyuu isa kakachiise hundumaa akka ganuu isa taasise haadha waaqayyoo kan darboo maariin ta'an yoomanii isheen akka kakatu yooman godhe jedhee sanarraan booda yaa nama nana kootu waasi afeeraa dafa ammatan atamtamaan nan irraan fadhe haadha waaqayyoo darboo maaramii sana naaganii qabeenyaan kun kan keettaattiin jennaan maaloo yaa nama nana akkamittan ishee ganaa kanaaban ishee ganuu hin danda'u qabeenya kun nattaafu malee jennaan sanarraa booddee seexannillee warqii kanarraa fudhate dhagaa kanarraa fudhate namicha kana morma isaa dha'ee achumatti ajjeesee jedha. Sanarraa booddee namni kun hin du'e erga du'ee boodda ergamoonni waaqayyoo nama kana qabanii garamitti geemanii gara fuuldura waaqayyoo dhaqan. Namni kun nama waaqayyoo ganeedha. Namni kun nama ergamoota waaqayyoo ganeedha. Namni kun toloota waaqayyoo nama ganeedha. Maqaa isaaniitiin ganeetan jedhee nama kakateedha. Kanaaf kan itti murtaa'e namni kun gara maa galu jedhame gara si'oolii haa galu jedhame. Yoo kana haati keenya dubaroon maarameen dhufte gara ilma ishee gara mucaa ishee deemte maaloo yaa mucaa koo sirraa barka koon qaba miti. Namni maqaa kootiin hojii gaarii hojjete namni maqaa kootiin zikirii zakkari namni maqaa kootiin ijoollee maqaa kootiin namni moggaafate nan maaraa nan araaramaaf hin jenne ree jetteen haati keenya dubaroon maaramiin fuuldura mucaa ishee eeggatte. Kanaaf kan namni kun bar maqaa koo hin ganne kanaaf nama lubbuu kana naa maari jennaan yaa haadha koo siif jedhee maal si godheetan jira si maarii tan jiraattiin jedhe. Egaa maarri ammas yaa mucaa koo nama kan akka nama maarti yoo taasiftettiin jette haati keenya dubaroon maaramiin ani kanan barbaadu nama kana lubbuu isaa qofa otoo hin ta'in foon isaatillee lubbuu isaatillee naa kaaftee akka inni jiraatu biyya lafa akka naa deddeebu naa godhi jetteen. Sanarraa booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos illee nama kan foon lubbuu isaa walitti walloomse yookaan immoo tawaayidoodhaan tokko godhee hin kaase. Sanarraa booddee haati dubaroon maaramiin nama kanaan akkana jetteen. Maaloo yaa nama nana maaliin maqaa waaqayyoodhaa gante maaliin maqaa ergamootaa gante maaliin maqaa tolootaa raajotaa duuka bu'ootaa maaliif gante jennaan yaa haadha koo nan rakkadhe yaa haadha koo nan hiyyoome ta'ullee garuu barsin ganne maqaa keetiin hin kakanne kanaaf Sillaasettillee yoo hin gane qulqulloota kaawwan isaaniittillee yoo hin gane ati immoo isaanii wajjin araarsita waan ta'eef kanaaf maqaa kees hin ganne ittiin jedhe namni kun. Kanaaf amma kana dafiiti gara biyya tokkootti fudhadhaa sanarraa booddee illee biyya sanatti sooromtee ni jiraatte ittiin haati kan dubaroon maaramii nama kanaaf seenaa kana fakkaatu raawwattee seenaa kana fakkaatu dallage namtichi kunillee biyya tokko adeeme seenaan isaa bal'aadha sa'aatiin nu harkaa adeeman malee jechuudha. Namichi kunillee haala kanaan sooromee abbaa qabeenyaa ta'e maqaa haadha kan dubaroon maaramiiti yeroo hundaa zikirii zakkaraa kan rakkate rakkoodhaa baasaa kan beelee nyaachisaa haala kanaan akka jiraate ni barra jechuudha. Egaa akka gabaabbinaan barumsa keenya gaafa walitti guduunfinuu asirraatiin maar barraa jennee gaafa laalle haati keenya dubaroon maaramiin gara boqonnaatti haati keenya dubaroon maaramiin gara jannataatti ol baateerti. Kanaaf akkuma mucaan ishee gara samiitti ol bahe isheen illee hojii gaarii raawwatte hojii gaarii dalagdee duuti ishee illee mo'achuu hin dandeenye isheenis akkuma mucaa ishee akkuma ilma ishee boolla keessaa kaatee ol baatee mirga mucaa ishee mirga ilma ishee teessee nu araarsitii nu kadhatti. Egaa maaree nullee maqaa waaqayyootti warri aman araarsummaa ishee warri abdannu dubaroon maaramiin araarsummaa isheetiin eebba isheetiin yeroo hundaa nu faana taate waan ta'eef kanaaf araarsummaan haadha keenyadha eebbi giiftii keenyadha hunduma keenya waliin haa ta'u. Amma yeroo kana amma sa'aatii kana kan nu barsiisee kan nu gorsee kan nutti hime maqaan waaqayyootaan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Xumurri mucaa namaa yoo bareede tolaate xumura keenya hundumaa
Waaqayyo nu bareechee nu tolchee mana isaa keessa jiraannee araarsummaa haadha keenyatiif fayyina akka jiraan Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyo.